manni nu garsiise sun keessa jiraatanii waa'ee manaatillee maatiin dubbatina. Kanallee dubbannee turre nu qofaa miti jechuudha akka communication kutaa magaalattis dubbatanii akkasuma obboleeyyan keenya warri hoggansa kutaa magaalaa keessa shaggar keessa jiran dudubbatanii turanii karaa kabajamoo kantiibaa magaalaa Finfinneedha adda addaatti illee dubbatanii turanii communicationiin magaalaa Finfinneetis waan kan ergaa dabarsee jira jechuu oduun nu ga'ee jira. Ega ittuma yaadamaa jira akkasuma ammas micoon takka obboleettiin keenya takka sarraay biyya alaa tanan karaa Ameerikaadhaas Liiliyaa Sweden irraa biidiyoon hayyee fooloo godhaanii bahaa biidiyoo yoo isin fooloo kuma takka osoo godhin biidiyoo hawwamaa jettan rakkoon hin jiru hayyee laaluu barbaaddanii fooloo godhaan isiniif baasan rakkoon hin jiru hayyee itti fufaa dhiifama ustaaza. Isinis obboleettiin keenya sunis akka manni kun deeggaramu nin godhaa yaada jedhu nu kaaftee jirti. Ega hirmaannaa barbaachisu afeerraa barbaachisus godhaadhaa jirti kaleessa viidiyoo waraabnee fi turre viidiyoo san deebi'aa ammallee manallee akka hin fakkaatu agarsiisaa jettee turte akkasuma koreedhaan qabatamee kunilleen itti deemamee jira. Dhibbatti milkaa'ee jechuu miti gaa ammaan tana ka'umsarra jirra. Deeggarsa bu'uuraatiif ka'umsarra jirra maaliifif amma waa'ee manaa wanni lafa gahee viidiyoo kana dhaamee amma guutee jiran saayee. Enggone male, wajib kok ibadah kafir fakar. Kasih. Ibadah kafir. Usahati follow turcaisin haye. Akkasitti kanarratti hirmaachuun keenya barbaachisaa ega deeggarsa bu'uuraa gaafa jennu tokkoffaansaa tokkoffaansaa mana jireenyaa qabaachuudha namni bakka jala ol seenu itti ol galu lammaffaansaa midhaan nyaataati jechuudha namni nyaatu malee jiraachuu hin danda'u egaa nyaachuudhaaf ammoo taa'abuu qaba namni akkasuma abbaan itti taabu biran jiru haati sila banadda amma guutee jira banaddaati Khalid isin bira haa qobaan kaayina amma banadda umandi Khalid laalu barbaada guutee maal hojii guutee jira tokkaatuma banadda ayye Allah di dewa Rati tu jira. Okay. Disconnect ni. Kono ani si ergee din jira accept bika Joseph tuqe ani si ergee dal nasibinis bay debi kadi Aywa. Es aywa. koyaye Wayo saan keessa jirti. Ashime. Lakkoofsa wayii barreessa. Okay. Akkas modeetara ajaa'ibaati laata godhan. Kenapa ni? Ustaz Khalid Ustaz biratti maxxana. ayye Aywa. ayye akkas ture hojiin as dura deemaa ture gaa bakki amma irra jiru ka'umsa wanni hundinuu ka'umsarra jira jechaadha amma namni fedhii deeggaruudhaaf agarsiisu jira malee deeggarsa barbaachisu san amma dura wanni maanaa ta'ee laalamee kuni kanaaf gahaadha jaamee jireenya isaanii jireenya ijoollee tanaa kan fuulduraatiif wanni murtaa'e tokkollee amma dura lafa qabatee hin jiru jechuudha. Tokko akka ijoolletti ammallee isaan galatoonfachuu barbaadnu Khalid hanga xumura yeroo
برنوتا تمره فايدة إسا أرغتوتي فلانين نتي أكا بيرو مسوم ورومياتي نبرسيبنا خجامسان أبجمو بابا دولا دانو رافودتاني جراني إدي غرتي خنوادا نوغلاني جران جتودا أمو خنوادا إذا واي خالد مدي نمني حالا دا بودن أبان برا جراتشو دا بودن ركين الرجل خالد كفان ماتي تو خالد جل جرا واي خالد را دوبچو جرا ملي واي جولي تنا راتا كان دوبني ركون خالد را دوفته جولي تنا في اللي ركو خبتي غرتي ركو را تاتي چوبورو يو خالد اسي غتي ديمي أكما أرى هاتي إسان غتي برادم أكسما جرسون خرا خالد وفقنا يو خالد دبن إسان اللين ركو كناف إسان متتجر يو خالد دبن خناف خالد كفرتي تيفتشو سنتين إسان كناف اللي وان سلا برباچسو بورا هندي در راجة چورا بورا را دیگر سا برباچ جولن تم هگري جولي تناون نخونيتا بروفوان جاموسن اتياني سلا نما غرتي فرطو أكما نسدور سننجه توكو واي ميدان نياتاتين نمني نغر غارو جرات لما دا واي برنوت إساني تين نمني عن فرط ديتن جرجة ويو جرات صدفرتي واي بورا منا خانا غرتي رافو يساني بكا غلم غدو دبري مس منا دلدلا هاتاو mana jireenya ta'u mana gartee waati ko ifin gargaaran iddo biraatir raayis namni harke jechuudha namni baay'ina waade garu harra jollen tun yeroon isaanii tun yeruma takka dhufte carraadha yeroo tana keessatti akka nama tokkotti akka nama rakkate gargaaru tokkotti bulchiinsi magaalarraa karaa gartee sponsora taqaw ummata keenya qabiyyaalaa jirurraa hawaasa namummaadhaaf ijoollee tana gargaaru jiru haala jirurraa mana tokko ijoolleen tun yoo argattu taate jireenya isaanii boru ni gurguddatti ijoolleen tun jechaadha yoo akka kanaan itti fufee abbaan kun jireenya biraa jaaree jira akkasuma isaanis jireenya akkanumatti nafan ijoollummaa tanaan ni guddatanii hiree barbaadan hiree isaanii tan ammoo yoo ka'umsa kanarraa waa argatan malee boru hireen isaanii kun murtaa'uu hin danda'u waan ta'eef akkasitti odoo itti fuuldura isaanii itti yaadnee bu'uurarraa deeggarsa barbaachisan isaanii goone irra caalaa bu'aa tahaa fi ammoo warri waan qabu nu gargaare hundi isaaniitu haa galatoomanii jechuudhaan barbaada. Isinilleen sagalee teenya fuutanii uummataaf qooduraaf isinin galateeffadha baay'ee galatoomaan isinin jaa. Galatoomaa isinilleen nutis dubbannee jirra. Waan akkaawuntii san hin gaafanne natti fakkaata ganaadha miti haaluma dheengaddumaa asooini garuu kalee moo dheengaddas kaleedha. Kaleessa asooini kaleessa. Waan san irratti jabaadha dhugaa dubbachuudhaaf galatoomaa wallaahi galatoomaa rabbiin xiqqaa keenya obboleessa keenya xiqqaa kanas rabbii haa jajjabeessu.